Yohannis maqaa lama qaba. Bartoota gidduutti jechaadha. Maqaan isaa inni tokko bartuu isa gooftaa isaa baay'ee jaallatu jedhamee waamama. Inni kan biraan immoo bartuu isa gooftaan isaa baay'ee jaallatu jedhamee waamama. Yohannis kun bartoota keessaa bartoota Misiraa keessatti gahee iddoo guddaa qaba. Gooftaa Yesuus bartoota 12 keessaa bartoota Misiraa qaba, bartuu jaalalaa qaba, bartuu Misira taasoo. Namni baay'atee miti kan Misira gooftaa wajjin haasa'u muraasa. Namni baay'atee miti gooftaa wajjin Misira kan odeessu nama muraasa. Bartoota Misiraa jedhamanii kan waamaman bartuu Phexros, bartuu Yaaqoob, bartuu Yohannisidha. Saanuma keessaa immoo Misira isa dhokataa isaa Yohannisitti tasaasa. Kan Phexrosiif Yaaqoobitti illee Yohannisitti hima. Akka Joorkaas gidduutti dargaa kana sirratti dubbadha. Olma kaasaa maal jedhu. Anoota jalaa waan dhokse Waaqayyo ganama kana mana keessa haasa'u. Ameen. Egaa Yohannis kuni nama fitatee Yesuusin jaallate. Maalan jedhee? Maalan jedhee? Fitatee bira qabaa utuu qabaatiin aga sadarkaan lubbuutti nama hin jaallatu. Sakana warri Yesuus Kiristoosin fannisanii waa'ee fitachuu isaatii kana dubbatanii gaafa Yesuus Kiristoos fannifamuudhaaf ol dabarsanii Phexros deemaanannaan balbal duratti qaban isa fakkaataa mateen alakkee baaboo arraawwadhee mayyuu Yesuusin hin beeku fitatee hin dhumne kiyyoo jira bobaa jala waldaa kiristiyaanaa warri deega warra bitatanii hin dhumne warra ejja bitanii hin dhumne warra diraaftii bitanii hin dhumne warra ishee kana bitanii hin dhumne warra akkasii kun maqaadhaa warra waldaa keessa ta'u malee tolu waldaa kiristiyaanaa siraata waldaa kiristiyaanaa wangeela kanaa dabarsanii kan gurguran jiru. Phexros bittee hin dhumne qabdi kiyyoo bobaa jala billaa qabdi. Yohannis garuu deemaa gaafa inni dhufu akkanatti hin jedhani warri Yihuudotaa inni kun bitee duukaa bu'e hanga lubbuutti iyyuu Yesuus duukaa fannifamuuf qophiidha. Isa kana dabarsaa ola galanii ormuu beeka waa'ee Yohannisi isinii galeerai. Yohannis akka inni amma dhumaatti hanga du'aatti Yesuusin jaallatu qorraabota miti Ayzaabotatu beeka. Namichi kun hanga dhumaatti duukaa deemuu danda'a. Inni kun garuu hin finne qabaa isa kana jedhan harka kee ol kaasi. Dinqiin waldaa dhaqanii faarfatanii galuu miti. Dinqiin nama mana hidhanii galuu miti. Dinqiin waldaa dhaqanii kennaa qulqulluu fudhatanii galuu miti haaloo koo. Dinqiin torbee sabbataa dhufanii wangeelaa wanta mul'isanii galuu miti. Manumaati Yesuusin jiraatanii galuudha. Ameen. Ameen hin jettoota. Ameen. Eeyyee akkas Yohannis egaa hanga du'aatti nama Yesuus wajjin hafuudha. Yesuus Kiristoos gaaf tokko bartoota qarraase dubbii jabduu tokko dubbate waa'ee Yohannisi. Ati du'a ijaan hin argitu jedhee maal jechuudha jette Phexros. Dubbiin kun nan galle. Ani nama du'aatti du'a ijaan hin argitu jennaan Yesuus akkana jedhe. Hindu agaruu akka keessanitti maal hin ta'u? Hindu agaruu akka keessatti maal hin ta'u? Hindu jechattiin sun Yohannisi Phexros irratti raawwatte. Namoonni baay'een Yohannisi zayitii dambaa keessatti ta'ee jarri sun gadi bu'anii hin dubbifne hin duune. Phexros fannifamanii du'anii hojii ergamoonni gooftaa Yesuus duukaa turan hundumti isaanii Maatiyaasiin dabalatee isa bakka Yihuudaa bu'e dabalatee hundi isaanii abiddaan isa ta'u mukarratti isa ta'u lafarratti isa ta'u balee ganii du'an dulloomanii du'an utuu hin taane harka namaatiin du'anii. Jecha kana kabajuuf jecha Yohannisi harka namaatti hin duune. Yohannis biishooppii warra Roomaa ture. Biishooppii warra Roomaa yeroo turetti isatu warri Qeesaaronni Roomaadha. Akkuma Phexrosaa akkuma Yaaqoobbaa kana ajjeesuudhaaf zayitii dambaa qopheeffatanii keessa isa buusuuf akka keessan kana iddoo tokko ta'anii isteejii kanatti isa baafatanii turani. Garuu Yohannisi kitaaba Kaataakaamboo jedhamu irra jira kuni macaafarra hin jiru. Yookaan addisuu ni kanii qannoo addisuu kanii keerolifatti kanii gaasaa wangeelaa jedhe kanii kee jira. Kitaaba sanarraa argattu waan naasoo kan Yohannis zayitii dambaa keessa buusuudhaaf wattaaddarri Roomaa inni sibiila uffatu qabee Yohannisin zayitii dambaa keessa buusuu danda'u. Sababiin isaa zayitiin dambaa fagootti waan xaaxa'u fagootti waan dhuka'uu fi tokka'uu fi namicha kana qabanii zayitii dambaa keessa buusuu danda'anii. Yohannis garuu maaliin qabdanii keessa nan buuftanii ennaa gaafate lakkii hin dandamne
alatti nugu baay'inaan ani garuu ofii gootinaan seenaa jedhe. Erga akkanaa booddee akeessa itti dambaa sana keessa dhaabbateetu hin gubataa jedhanii eegu isaan iddoo mijeeffatanii hin baqaa jedhanii eegu isaan haala mijeeffatanii inni garuu zayitii dambaa keessa dhaabbateetu inni isin fanniftanii inni isin ajjeeftanii inni isin qaltanii inni isin dhidhiittanii Yesuus du'aa ka'eera. Jedheetu lallabe gaafa inni kana lallabu Qeesaaronni Roomaa dugda duubatti kukkufaniidha. Duubatti maal ta'anii kukkufanii baay'ee wayi lallaba kana ilaala. Kaaffee beekamaa ta'ee lallabee hin jedhu VIPdhaan dhaabbatee lallabee hin jedhu pirootokoolii eegee lallabee hin jedhu zayitii dambaa keessa dhaabbatee lallabee teessumarraa diina galagalche. Arraa lallabneen mana kanatti lallabu naannoo kanarraa waan iddoo qabate garaa galchu. Ameen jedhi wannaati. Arraa barsiisin iddoo kana barsiisaa jiru atitti teessu duukaa galee mandara kee keessaa waan iddoo qabate garaa galchu. Hin galagalcha isa booddee warri VIP yookaan immoo gaardonni mootota kanaa hin gaafatanii maal taatanii ol isin qabneenan laakkii namicha kana biyyaa baasa. Hanga Yohaannisiin biyyaa baaftanitti maal gochuu hin dandeenyu? Teessootti deemuu hin dandeenyu. Kanaaf mul'ata Yohaannis boqonnaa 9 attamii ilaaltan. Yohaannis biyya sanaa baafameetu Baatimoo biyya bishaan gidduutti dhaqee eeggatame. Baatimoo jechuun baraa dasseeti iddoo bineensi harkaa qabu jiru, iddoo jawween nama liqimsu jiru, iddoo qorri isaa garmalee jiru. Baatimoo jechuun biyya bareedaa miti, soodaree miti, langaanoo miti. Kunoo wanti isheen engaddaa namni gaditti yaa'u kana maqaan ishee. Maqaan ishee. Wanci miti dhaggeeffadhu. Kuristuu miti. Baatimoo jechuun afaan biyya keenyaatti dhiirri gaafa itti kaasan kan oolatu maayikalaawwii. Biyya kana manni dhaan beekaman itti biti. Maayikalaawwii አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ምናምን ቀባይራን እንበይኩስ ባከቲ ስሪ በቀሎተ ጌቲ ካርተ ሲሰን ኦበርባደን ቦባንሲ ደኒ